أنا ما أكمل جلورو من نجاكي سنة نجاكو زي لك ربي أنا ما نانجلا جيت نانجلا إثيوبيا أكيد تجلو أكو من أكل نانجلا إثيوبيا يجوا إسني بلاني جالس ركض لاجا ورق سي إثيوبيا وفتنو قطني أما بيوم باقي سي وفتفون تكتني بيفجي جيرتني فول الدلبيس نرتب باسه جران دلبيس نرتب باسه ما تعرف كانت أفرط تورتني قلتني قاف مو إثيوبيا تربل ما تسن عندها قرون نترو بفكاتن يا لك السن أنجزتونا أن لا ولا متى نسكن ما نوفين أفهم بدي نسكن ما نوفين قلب نسكن ما نوفين متى جباب نسكن ما نوفين إتين كنسنا إيران كنسنا بيفبيشة تقوى ده هذا كريمي دي بتيجي مالين aku ufen ang galay nila aku ba ufen daw berinan ka ba dala terapi kapan ka ba gurek kapan ko kaya itang galay sini galay alama odo ka na masa furde gabbe matas buddi fedde galay yo ito pet galay champo ay asit fede mo achin jiru asi galu ni kuno kilo dubumma kiyaw mazanani kanna sinanjani amma kuno ciki ragira golo mal ciki na gesana gana wono bafti gure de ne kilo jamare dore ka falu mas na gesana matankis aku itu ya fit jira kayaras di fasin kayaran ani sakko itu ya fit jira kallo ko itu ya boda nan de be wante jar ko sen de be mal atopia nyanin jiru ma fakra tu qatte mal taate mal tu ges gurachina ade Ethiopia duraan gurraacha mee biyya baa'uun yaadana malee hin beeka jechuudha. Gabbina akka waan midhaan hin qabne gulan maaltu Ethiopia to maarrabsiisu nagees leeshine Ethiopiያን አሳድባታለሁ ማለት አሁን እኔ ልክ እንደ ኢትዮጵያ እንደመጣው ነው ያለሁት ጅስሜንም ምኔንም አልቀየርኩም አልፈኩም ልክ እንደ ከኢትዮጵያ እንደመጣው ነው ያለሁት ማለት ነው። አሁንን በኋላ ከተቀየርኩትና ኦፍሬ ምን ብዬ ጸጉር ቀጥዬ ምን ብዬ ከገባሁት 2 ሳምንት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀመጥኩት እንደዚህ አይመቸኝም ምን ያውቃለሁ በኋላ ደግሞ ዝናብ የዘነበበት ዶሮ መስዬ ከመመጣ አሁንም እንደዚህ ሆኜ ኢትዮጵያ ሀገሬን ገብቼ እንደዚሁ መመለስ ካላይለኝ ተመስገን ፈጣሪ በሰላም ከሀገሬ ያበቃኝ አካዚቹ በርባዴ ከሪ ወር ጉድ ተኒ መታ በቆ ጉድ ተኒ ገራ ዲቤ ጎተኒ መታ ጭጌ ጎተኒ Kaya biar saya tinggal tani bodoh kayak apa nih Ustaz rasa cukup deh karena nanggan curusi om pasti sertinya nagawa ke sini fator to YouTube channel ki akan jurtu naga ki sen ambay naga ki galata waqatu bakka jirten nagawa ke sini fawa etu wanta na mudate dubbatte mucaan kun na yaadachiste biyyatti yoroon galesi deebee yoroon biyya arabaa deemesi waan jedhame hundumaa dubbatte jechuudha. Ani biyyatti galee ji'a tokko hin teenye dhugaa waaqa ji'a tokko hin guunne kanan deebi'ee deeme gugurraachee huuqqadheen deebi'ee deeme. Faayiza Itoophiyaa mafii akil naan jette madaamin leshkida aswaat naan jette. Dhuguma isheetti mucaan kun dhugaa waaqala. Ji'a tokkollee baay'ee dhaga ji'a tokkollee sanuu yoo gara magaalaa ta'e umma tokko seeftaata amma tokko qaxxeetti immoo gara baadiyyaatti galtataana ittumaadha bakka ittuma amma nama magaalaa jiraatu fi nama baadiyyaa jiraatu kwalitii isaa isinuun beektu magaalaa irra jiraatu waan hundumtu bakka seeviidha waan ta'eef amma tokko qaamni keessa isuma faana seevii ta'a baadiyyaa garuu bishaanillee dugdatti baatlee lagaa waraabdachu iddootti lagaa waraaban jira inni kaan immoo boolla faa qoffooree biirii faa waraaba humna jechuudha magaalatti garuu waan hundumaa birrii kee waan ta'eef seeviidha jechuudha maallaqa kee waan ta'eef inna dhuguma dubbachuudhaaf an ji'a tokko hin teenye baay'ee ji'uma bakka guyyaa 45 irraa hambiseen tikeetti haaraadhaan haareffadheen deebi'ee deeme anna jibbisiisnaa jechuudha. Tikeetti haaraa kutadheen deeme waan isin dhibu birriitti dabale birrii 1,800
irratti dabalee tikkeettiin kee akka hin gubanne baay'ee asumarraan tikkeettii dheeressuun jira, tikkeettii gabaabsuun jira. Fakkeenyaaf ji'a 3 boqonnaa ji'a 3 dhufte yoo ta'e ji'a 3 kan hin barbaadu yoo jette imbaasii sana dhaqxeetu yoo kan Dubaay ta'e kan Dubaay deemta, kan Saawudii ta'e kan Kuwait yoo ta'e bakka garaagaraa jiru deemte tikkeettii koo gabaabsachuun barbaada yookaan immoo dheereffachuun barbaada jetta. Hammamirraa kutuu barbaadde hamma isaatti himta. Guyyaa akkana guyyaa 2 guyyaa 3 gaafa kana barartanii tikkeettii kan biraasii kennu jechuudha. Anamma akkasuma dhugaa waaqa bultii 45 jechuun ji'a 1 fi 7 2dha. Ji'a 1 fi 7 2 fixuu dadhabeen taa'ee fixuu dadhabeen sababni isaa waan baay'ee jaana mudateef jechuudha. Yoo dhufu Itoophiyaa gaafa dhufu akka ni eege miti waan hundumtu, akka ni barbaadu miti waan hundumtu, akka ni yaadee dhufe waan hin taane baay'ee nama bakka nan tabasaacee maal jedhama afaan nan tabasaaceen siniin jedha bakka ji'a 1 fi 7 2 taa'uu dadhabeen gaafa torbee 3 guutu Saawudii dhamtiire imbaasiin Saawudii Kaasaanchisiin jira. Kaasaanchis sinii dhaqeen tikkeettiin maasaxxarnu miፈልገውን jedhe birrii 1,800 kaffaleen tikkeettii masana haaressee guyyaa sa'asnaa butanii ji'a tokkotti deebi'ee barrere deebi'ee deemechuudha. Gaafa deemu madaamiin kiyyaa dhaabbattee eegdee eerpoortiitti dura'uu jarjarteetti isheenis fazelesh aswaat suuda ante suuda na ijoolleen shille lesh aswaat lesh kida lesh na ji'a tokko tonguutiin ji'a tokko keessatti kan biraamoo baay'ee nanuu qadhe maaliif seetanii biyya keessa miillaan iddoo garaagaraa deemaa oolummoo nama huqqisa. Aduunis itti baasi gubaa si gurraachisa. Mana madaamii biyya Arabaannaa taa'amu ta'a ooltotoota manuma keessa oolta, manuma keessa hojjechaa oolta, maal jechaa oolta, aduun sin argu, maaliin sin argu. Kanaaf hin addaatta bakka hin addaatta baay'ee addaatta fuulli kee qaamni kee adii ta'a, waan hundumtu adii ta'a. Garuu keessi kee akka sana miti. Gaafa gara biyyaa dhuftu immoo jechuudha warri biyyaa maal siin jedhu seetanii gaafa dhufu gar malee adii tokko ta'ee naa dhufe. Nama deekee fakkaatti naan jedhan. Nama deekee fakkaatti. Torbee 2 booddee reef bifa namaa godhatte naan jedhan. Yoo magaala eegara gurraachaa dhufu reef gara bifa namaatti reef dhufte reef bifa namaa godhatte. Maal isheen nama dhukkubsatee kee fakkaatti nama deekee fakkaatti. Maal akkana addaatti isheen fayyaamti dhukkuba qabdii naan jedhan. Sanuugaa huqqattuudhas waan antee biccit jedheen addaa egaa. Innaa waan mucaan kun jette dhugumaa siniin jechuuf anarrallee gaheera wanti akkana gaafa deebitee deemtu si aramni dhugumaa leesh aswaat leesh kida maaliif akkana taati siin jetti yoo huqqate moo mafii akil siin jetti. Akiliin jira garuu haalli isaa bakka nama huqqisa itoon jaalattiin si huqqisa. Ijoolleen keenya amma biyya Arabaatii dhufan dhugaa waaqa gaafa dhufan burtukaanii faranjii fakkaatu. Burtukaanii faranjiisa bibishxos jedhu koo daan isaanii kana fakkaatu. Dhufanii gaafa 7 2 garuu mushush jedhu hidhiin daalachaa ijji iddoon kun guggubatee gugurraachaa kun gugurraachaa afaan maalii ta'a bakka dabalaashee jechuudha. Sanummoo magaalarra yoo jiraatan hamma tokko wayyaa. Magaalarra yoo jiraatan qilleensi magaala akkanumatti namatti tola. Maaliif akka ta'e hin beeku. Anamma too baadiyyaa jiraadha ta'e yoona maal akkam fakkaadhu wayi isinitti himu. Fakkiisa imeejisa isinitti himuu hin danda'u. Silaa yoona jechuudha. Guggubataa fuulli baqa waan ta'een fakkaadha jechuudha. Magaala seebiidha waan hundumtu jechuudha. Magaalarrallee amma tokko yoo jiraatan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Yaa kun mudannoo kiyyadhaa gara biyyaa yeroo dhuftan immoo ol baatanii gadi ba'uunis gaarii miti. Ol bahee gadi bahee namni baay'een biyya sanaan deemaa achiin deemaa asiin deemaa achiin ta'ee bakka waanuma ta'e lafa ta'a jechuudha. Dakarrataa ta'e lafa ta'a jechuudha. Ol ba'uunis gadi ba'uunis achi deemu. Ijoolleen keenya baay'ee yoo biyya galan amma ji'a tokko ji'a 2 footoo makaa ooluun kan biraammoo jechuudha. Footoo makaa akkoo isaanii faana ka'u akaakayyuu faana isaanii akkachee isaanii barbaadanii faana ka'u maalii isaanii faana ka'u footoo magaa footoo ta'edhu sooliin isaanii irraa kalariin isaanii irraa utuma footoo maxxansanii
bakka hojiin hojjeta maaliin silaa gaafa akka bira dhaqanis waa kennuu akaakayyuunis waa kennuu yookaan tiraanspoortiidhaan deemtaa ofii kee olii gadi innaa gadi butee of deemtullee qilleensisaa jira bishaansaa jira maaliinsaa jira kanuma keessa ta'etu sooliin kee dhumaa dhufee dakarrattuu taata jechuudha. Namuu biyya arabaa dhaqee hin galle fakkaata jechuudha. Kanaaf seevii of godhaan siin jedha hordoftoota kee. Kana fakkaata viidiyoon kee.